Tole, ulfaadhaa isinis galatoomaa naaf feeruu keessaniif Liidiyaa Kadiir jedhama. Hirmaattuu sagantichaati. Akkuma hundi kennaa waliin agarree kitaabicha haala bareedaatiin kan eebbifame kan barreesse dargaggeessa. Caalmatti illee namoonni hirmaachaa turanis dargaggeessa. Kun immoo jalqabbii gaariidha yeroo jalqabaatii fi waan akkanaa kan hin arge. Kanaaf wantoonni akkasii kun jabaachuu qaba. Dhaloonni waa dubbisuu akkasumas immoo waa barreessuu eegaluu waan wayii sitti mul'ataa jechuudha. Xiqqoosi ifti wayii mul'achaa jira jechuudha. Amma akkuma namni baay'ee yoo argitanii jiraattan miidiyaa hawaasaa irratti hafee jira. Miidiyaa hawaasaa san irratti iyyuu barreeffama dhedheeraa namni dubbisu hin jiru. Sadarkaa kitaabaatti namni barreessee waa gumaachuu dhaloota boruutiif waa gumaachuu har'a waa kaa'uu dhiisiiti. Barreeffama dhedheeraa sooshaal miidiyaa irratti yookaan immoo miidiyaa hawaasaa irratti iyyuu barreessaa hin jiru jechuudha. Gaafa argitullee scroll godhamee bira dabruun waan baramaa ta'ee jira. Kun immoo kaka'umsa nama keessatti uuma waan ta'eef dargaggeessi beekumsaa fi dandeettii qabu walitti fidee walitti coree bifa kitaabaatiin namaa gumaachuu jechuun ka'umsa dhaloota ijaaruuti, saba ijaaruuti, biyya ijaaruuti waan ta'eef kun gahee namni kamiyyuu namni dandeettii waa barreessu, namni dandeettii waa dubbisu walitti fideetiniin waan kana dhalootaaf booriif ol kaahuu qaba. Kun immoo gahee hunda kennaati. Akka carraa ta'ee anis barreessitu waan ta'eef dadhabbii isaaniin beeka. Hin baramne hawaasa keenya keessattuu hawaasa Oromoo kana keessatti abbootiin qabeenyaallee eega guddattee bakka wayii geetti kan isaan si gargaaranii, kan isaan si bira dhaabbatanii, kan isaan si deeggaranii jalqabbii irratti dargaggoota waan takka harkaa hin qabne garuu immoo beekumsa uumamaanis ta'ee wantoota garaagaraa dubbisanii uf gahoomsaniitiin waan irraa hubatan sana immoo dhaloota kanaaf hin gumaacha jedhanii kaka'umsa qaban bira dhaabbachuun hin baramne waan ta'eef waan kana irratti xiyyeeffachuun abbootiin qabeenyaa dargaggoota lafaa dhufu kana irratti invest gochuu yaada namaa sana fudhatanii hojiirra oolchuu isaaniif illee deeggarsa guddaadha waan ta'eef yaadni waan biraa bituu dandeetta yaada immoo bituu hin dandeessu yaadni immoo nama hedduu bira hin jiru yaada namoota muraasa bira jiru kana immoo walitti fidee dhaloonni gaafa akkasitti waa gumaachu bira dhaabbachuun kitaaba irraa bituun hamilee isaa kakaasuun murteessaadha. Kun immoo har'a jalqabbiidha. Seenaa baay'ee qabna. Nuti akka Oromootitti akka sabaattis haa ta'u akka biyyaatitti amalli waa barreessuu kun hin jiru. Amalli waa dubbisuu hin jiru. Kanaaf dhimma kanarratti cimsinee yoo ittiin deemne dhaloonni boruu ijaaruu keessatti dhaloota boru biyya ijaaruu dhaloota boru biyya kana abdii namatti horu akka inni hin horamne ta'a waan ta'eef namni waan dubbisne waa barreessuu hin danda'u. Waa riifar gochuun barbaachisaadha, waa dubbisuun barbaachisaadha. Nama waa barreessu bira moo dhaabbatanii deeggaranii qarshii miti jechaadha. Har'a namni kun waan bira dhaabbattuun sana qarshii sanaa miti. Dhugaadha baasii garaagaraa baasuu danda'a. Baasii sana caalaa bira dhaabbatee jabaadhu baganaa barreessite wanni ati na barreessite sun immoo na fayyada jetteetiniin waan sana irraa bitanneetumaan immoo qarshii keenya baasnee binnee fuuneetumaan kan mana kennu osoo hin taane kan waa irraa barannee waa irraa hubannee dubbisnee amala dubbisuullee namni biraa dhaloonni nu duubaan jiran akka isaan horachuu danda'an gochuudhaaf gumaachi keenya bal'aadha. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf har'a dargaggeessa kan eebbise bal'inaanis namoonni asirratti argaman dargaggeeyyiidha waan ta'eef wantoonni akkanaa kun jabaachuu qaba waan jedhu dhaamsa dabarsuu barbaada. Ulfaadhaa isinis.